Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Nafiel Geetu Official yerootti kan simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti sagantaa fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan waliin kaafnee haasofnu mana keessatti isin odeeffannoo fayyaa kan itti argattanidha. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'aa odeeffannoo fayyaa bilisaan mana keessatti argadhaa isiniin jenna. Egaa sagantaa keenya irraatiinis kan isin waliin turan Dr. Nafiel Geetudha. Sagantaa keenya keessatti si dhimmi nuti ilaalla akkuma tudee irratti arguudhaaf yaaltanii cinaan tokkoon dhalachuu tarii ijoollee keessan ilaaltanii beektu cidhaan isaanii yookiin qaqqabdanii ilaaltanii beektu kan keessanoo kan keessan illee ni qaqqabdu jedhee yaada namoonni baay'een keessan kun dhiira qofa osoo hin taane dhalaallee ilaallata maaliif gara fuulduraatti ijoollee godhachuu dandeessu kan ijoollee godhattanis jirtu maatiin baay'een ijoollee isaanii ilaalan. Cidhaan tokkoon dhalachuu yookiin immoo cidhaan tokkoon dhalachuu osoo hin taane cidhaanni uumamdee gadi bu'uu dhabuu kan jedhu antiseemitik test kan jedhu irratti kan wal ilaalu specifically jechuudha. Cidhaanni jira garuu lamadha garuu kan killee yookiin immoo baattuu cidhaanii keessa jiru cidhaan tokko qofa. Cidhaan tokko qaqqabanii arguu dhabuu jechuudha. Jeneraal gadi bu'uu dhabuu cidhaanii kan jedhu irratti kan wal ilaalu jechuudha yookiin immoo antiseemitik test kan jedhu irratti kan wal ilaalu ta'an jechuudha. Egaa akkuma beekamu gara haadha keessatti daa'imni tokko daa'imni dhiiraa tokko actually really darbee dubartoonni cidhaan qaban jiru keeziin kun yeroo biraas ni qabadee dhiyaadha garuu cidhaanni garaa keessatti kan uumamu normally dubartiin tokko yeroo ulfaa mucaa garaadha qabdutti daa'imni qaamni isaa caasaan qaama isaa ijaaramuu jalqaba jechuudha cidhaanni normally garaa keessatti kan uumamu garaa keessatti uumamee yeroo ulfaa gara xumuraa maal ta'a gara qalqalloo cidhaanii keessatti yookiin immoo baattuu cidhaanii keessatti gadi bu'aa jechuudha. Antiseemitik test kan jennu maalidha? Yeroo baay'ee almost yeroo baay'ee cidhaan tokko qofarra garuu darbee nama parsantii 10 immoo yerootti cidhaan lamaan isaa gadi bu'uu dhabu jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Normally akkuma jalqabarratti isiniif ibsuudhaaf kaasee cidhaanni garaa keessatti erga uumamee booda gara qalqalloo cidhaanitti gadi bu'aa jechuudha. Uumamni isaa isaadha gubbaa garaa keessa jechuudha. Yeroo takka daa'imman muraasa irratti kana jechuun daa'imman 100 keessaa daa'imman 3 hanga 4 irratti mul'ata wanti kuni 100 keessaa 3-4 jechuun baay'eedha baay'ee. Maal ta'a cidhaanni kuni garaa keessaa gadi bu'uu dhabu yookiin immoo xiqqoo gadi bu'ee gara qalqalloo cidhaanitti gadi bu'uu dhabu. Qalqalloo cidhaanii sana yommuu qaqqabdan yookiin qaracitii isaa yommuu qaqqabdan hin argitan jechuudha. Firee cidhaanii yookiin immoo killee cidhaanii. Keesiin kun akkuma isin jalqabarra sinitti mee baay'inaan tokkodha cidhaan bitaa yookiin kan mirgaati akka namni cidhaan lama qabu baay'een keessan beektu cidhaan bitaaf mirgaati garuu cidhaan bitaan garaa keessatti hafu yookiin gadi bu'uu dhabu yookiin cidhaan mirgaan gadi bu'uu dhabu yookiin garaa keessatti hafu jechuudha. Parsantii 10 immoo lamaan isaa yerootti gadi bu'uu dhabu illee jira jechuudha. Kuni keezii hedduudha kan isin dhibu sababa maatiin ijoollee isaanii ilaaluu dhabuurraa kan ka'e. Namoonni gurguddoo umuriin isaanii dargaggoota umuriin isaanii dargaggummaa keessa jiran namoota hedduu kanneen cidhaan tokko qofa qaqqaban kan qaban baay'een isaanii jiru. Kanaaf wanti kun dhiiras dhalaas hunduma laallata jechuudha. Maaliif dubartoonni booda daa'ima godhachuu dandeessu. Tarii abbaan manaa keessan kana qabaachuu danda'a. Hiriyyaan keessan kana qabaachuu danda'a jechuudha. Mee wantoonni kanaaf nama saaxilan maalidha? Yaalni isaa maalidha? Maalimmoo gochuu qabdu? Dhaamsan isiniif dhaamu dhimma kanarratti jechuudha. Egaa wantoonni kanaaf nama saaxilan wantooti baay'een jijjiru keeziin isaa baay'inaan kanneen keessaa muraasni ulfaatinni qaama daa'immanii gadi bu'ee dhalachuu lower the weight kan jennu kuni akka keezii tokkotti kan biraa immoo daa'imni tokko yeroo malee dhalachuu 37 gaditti dhalachuu jechuudha. Yeroo ulfaa dubartiin tokko alkoolii ni dhugdi yoo ta'e akkasumas immoo sigaaraa ni aarsiti yookiin sigaaraa ni dhugdi yoo ta'e ni xuuxxi yoo ta'e jechuudha. Naannoo tokkotti sigaaraa ni dhugnaa jedhu warreen arge. Sigaaraa ni dhugdi yoo ta'e yookiin immoo sigaaraa tamboo ni aarsiti yoo ta'e. Tamboo aarsuu jechuun qabsiifatanii aarsuu qofa miti. Fakkeenyaaf abbaan manaa ishee yookiin namoonni mana ishee keessa jiraatan baay'een mana keessa taa'anii tamboo aarsuu yoo ta'e isheen illee isaan waliin aarsaa jettee jira. Aarri sun yommuu keessa galu, tamboon sun yommuu keessa galu, sigaaraa sana yommuu fudhattutti dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uu danda'a. Kana qofa miti caasawwan qaama daa'imman kutaa baay'ee irratti illee onnee irratti illee miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniinis rakkoo akka inni gadi hin buune gochuudhaaf nama saaxilan cidhaan akka gadi hin buune gochuudhaaf nama saaxilan keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf wantooti kanneenidha actually yeroo wantoonni dhowwuu dandeenyudha kan dhorkuu hin dandeenye baay'eenis jiru jechuudha.
Garuu uumameera tariin uumamee jennaan yaaliin jira yaaliin ni godhama dafee yeroo kam yaaliin godhamuu qaba kan jedhu garuu wanta nuti jala murree jala sararree walitti qabnudha jechuudha. Eeyyan namoonni hedduun akkuma jalqaba jennee namoonni 3 hanga 4 nama dhibba keessa namni 3 hanga 4 keezii kana qabatee dhalata isiniin jedheera. Yoo dhalate namni kun maal gochuu qaba? Kan isin yoo ture mootuu yaalamin ture maaliif saaxilama dhiibbaa akkamitti irra godhuu danda'a? Egaa akkuma jennee normaalii ofii isaatiin gadi bu'aa hanga baatii 3tti gadi bu'aa jennee yeroo baay'ee daa'immanii duratti hanga baatii 3tti gadi bu'aa. Kanaaf hanga baatii 6tti yeroo baay'ee hanga baatii 6tti eegamee gadi hin bu'u taanaan jalqaba irratti mana yaala deemtanii ilaalchisuu qabdu. Ilaalama ultrasoundiin hin kaa'ama bakka inni jiru bara magaraa keessa. Kanaaf ilaalchistu sabooda immoo ogeessi fayyaa appointment isinii kenna jechuudha. Yeroo baay'ee maal ta'a yaalii baqaqsanii yaaluudhaan akka inni gadi bu'u godhamuu danda'a. Yoomi kan jedhuuf immoo baatii yeroo baay'ee baatii 6 hanga baatii 18 gidduutti baatii 6 booda kan sarjariin hojjetamu jechuudha. Kanaaf baay'een keessan tarii daa'ima keessa waggaa 2-3tti ilaaltanii waggaa meeqa booda ilaaltanii geessanii yeroo sana sarjariin hojjetamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Baay'ee daa'iman safar gochuu danda'u. Mee yoo daftaniin geessitan ta'e maaliif saaxilamu daa'imman? Tokkoffaa dhala dhabuudhaaf saaxilamuu danda'u. 100% jechaa jiru garuu carraan dhala dhabuudhaaf saaxilamuu isaanii ol kaadha namoota kaanii jiru. Maaliif? Akkuma beekamu tempereecharii ho'inni qaamaa naannoo cidhaanii jiruuf naannoo qaama keenyaa jiru garaagara. Tempereecharii naannoo cidhaanii jiru kuuleriidha. Kana jechuun maal jechuudha? Qabbanaadha. Gadi bu'aadha. Tempereecharii naannoo cidhaanii jiru kun gadi bu'uun immoo maaliif gargaara? Oomisha ispermii yookiin immoo oomisha sanyii dhiiraadhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Cidhaan kun yommuu inni garaa keessa taa'u ho'aadha. Kanaaf maalla ispermii oomishuu hin danda'u. Ispermiin barbaachisaa ta'e oomishamuu hin danda'u. Dhala dhabuuf saaxiluu danda'a jechuudha. Siniif galeedha yaada. Kanaaf rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u. Kan biraa rakkoo akkamiif saaxilamu? Kaansarii cidhaanii. Kaansarii cidhaanii yookiin immoo testicular kaansariidhaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf yaalii barbaachisaa fi yaalii gahaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa maramuu cidhaanii maramuu danda'a jechuudha. Ujummoon isaa ujummoon dhiigaa walirra maramuudhaan yeroo darbe viidiyoo hojjennee ture dhimma kanarratti rakkoo akkasiif illee saaxiluu danda'a. Kanaaf dhaamsan isiniif qabu waan salphaa miti ofirratti ilaaluun qabdanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman keessan ilaalaa. Ammoo sun fayyaduu dhaabatillee odeeffannoo kana qabaachuun sin gargaara. Kanaaf egaa understanding test kan jedhuratti viidiyoo gabaabaan isiniif qabadde kana fakkaata. Wanti kun dafanii daa'ima ilaalchisuun hiree isaanii boru ganamaatiif baay'ee murteessaadha isin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Fayyaan dhabina.